Oduu gammachiisaa godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wancii magaalaa Daaraanitti sagantaan galataa guddaa fi addaa qophaa'uusaa yeroo isiniif ibsinu gammachuu guddaan. Wangeelli Misraachoo erga dachee caboo seenee bara 1949 kaasee Waaqayyo gama hundaan dachee fi uummata ishii eebbiseera. Kanaaf immoo gamtaan misoomaa fi galata tokkooman caboo Udaada Yesuus waldaa tokkummaa amantoota aanaa Wancii waliin ta'uun Amajjii 29 hanga Guraandhala 1 bara 2012 kan turu sagantaa galataa guddaa qopheesseera. Guyyoottan kana keessatti sagaleen Waaqayyoo ni lallabama. Sagantaan kadhannaa fi waaqeffannaa ni jirama. Yeroo itti gaabbii fi abbootiin keenya dhaloota itti eebbisan akkasumas sagantaawwan nama hawwatanii fi jiruu fi jireenya keenya keessatti ittiin eebbifamnu hedduu isin biraan ga'uuf alduree hunda xumurreerra. Kanaaf immoo hundi keessan hirmaattota sagantaa kana akka taatan jaalala Waaqayyootiin affeeramtaniirtu. Gamtaa misoomaa fi galata tokkooman caboo Udaada Yesuus waldaa tokkummaa amantoota aanaa Wancii waliin ta'uun